Wotira jedhame yiraari'ame aangaa olaanaa mootummaa Ikwaaltooriyaa Giinii dubartoota lakkoofsaan hedduu ta'an waliin saalqunnamtii saalaa yookaan sagaagaleera jedhame tibbana kana ijoo dubbii miidiyaa hawaasummaa ta'eeraa jedha. Kana hordofuun aangoo isaarraa akka ari'amus ta'eeraa jedha. Namoonni gaa'ela qabuuf abbaa ijoollee ta'ee maqaa isaa Baaltaaraas Imbaangaa jedhamu kun ministeera maallaqaa Ikwaaltooriyaa Giinii keessatti aangaa olaanaa kan ture yoo ta'u waajjira keessatti dubartoota garaagaraa hedduu waliin osoo saalqunnamtii raawwatu viidiyoon agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifamaniiru jedha. Dubartoonni Oromiyaa nama waytan sheer godhaa gidduudhaan nama waan yaadachiise miiseejiin naa dhufe. Okay, waa'ee dubartoota Oromiyaatti darbinaa jechuudha. Waa'ee Baaltaaraas kunoo komendiinaa xaafaa jira namichi. Maal kun? Baaltaaraas Afaan nama muraa jechuudha. Lakki artistii ta'e nama biraa akka artistii tokkootitti ati nuti fakkeenya nu godhachuun xiqqoo kufaatiidha. Maaliif jee dubartiin meeshaa miti. Yoo akkas godhaa jiranillee ati akka dubartiin agartee hin taane waan akkana kana godhuun akka yakka ta'e itti nuuf sirba baasuu qabdaa jechuu barbaadeeti. Sigalamma. Kabira lammata wanni yatte hanga harmi isaanii rarra'u ayiliin isaanii rarraati jechuudha mirkaneessanii bari nuti isinirra waan fuuldura deemnuuf dafee waan nu galuuf fedhii teenya waan beeynuuf akka sanurratti hin arkinee fi haga harmi isii rarra'u ayiliin isii rarraati nu baastanii bara maal taatan kanneen keessaa wanni nuti beekuu barbaannu hin bu'ee Milike. Boy Randevi, Ojala Jirate Devi. Randevi, assalamu alaikum. Yeah, Hanafu Beitani, Amma, why the Vichanato Guasono, Dirty Kenya, Ragudan is a gota it. Jiran, Maneha Shayoni, Chitanka Imisute, Amotania Sarati, Mboboina. Gurbichu gode, egode. Wanne ni gode ya dirk in yo gode ita adaba mu dirk in gone akka kenyatti silate adaba fudatu hin qab mali fifi jolle miti jenne garkun nama gurgudda daayen sidan adaba mu fi jalatanu jibbanu sidan adaban bukni len rakatabama isalle sina fi sinajjesina ainga gaggabina anjaan aganuma Galatoomi artistiin najala milike artisti bayraa hedduu galatoomaa turtiina waliin taasiftanii hundi keessanuu baay'ee galatoomaa ulfaadha. Nan dubbistu tokkummaa sila. Hin dubbanne daati dubbadhu sorry. Kam jirtaan shaggarsiitiidhaaf arna beeyte. Okay. Akkami nagaa. Baga jiraatte akkami bara lolaasa wajji turre yaare nu gabaasaa turte. Nagalir. Akkam nagaa. Bara jirra. Sana turtani. Maal jettame bakka kanatti amma waa lamatu jira beeyte bakkee kanatti amma shamarri waa lama irraa nafani Rashiidaan buute yoo isin as jiraatte hin dubbadhu. Tokko yoo isin dhageette hin dubbadhu tokko immoo hin dubbadha. Shamarri maallaqa irraa naftu tokkoffaa. Waan kana ta'eef shamarri maallaqaan sobaman malee jaalalaa. Maallaqaan ta'uu mala malee wanti kun wanta biraatii miti beeyte maallaqaa fi kun ammoo kalammata anaaf si qofa beeka waan kana lamaan irraa nafan isaan oma kana lamaan argan malee waan biraatii miti garuu namichi jabaadha garuu waan biraallee ta'uu maallaqni jiraannaan jedhu jette in jedhu isaati waan takka amma fakkeenya sii kaasuu hin danda'a mucayyoo takka gartee jirta mucayyoo amaara faranjii harka muraatii heerumte bar jaarsa dullacha harki muraa. Maallaqaaf jecha money is power jetti faranjiin beeyte. Kanaaf kan maallaqa irraa dubartoonni waan hin hafaniif beekamaadha jechuudha. Kuni beekamaadha. 400 kuma 4 yoo argatta bara birri bareeda qabaannaan umar rakkoon hin jiru bar maal taate. Bakka geettetti maallaqaa biyyattiiti yoo jaartii bakka geettetti qabda bar maallaqa qabaannaan ishfaq.
Egaani Rashiidaanis keessa gutteetti waan kana irratti waan jettu qabdi waan jenne turre kabajamtoota hordoftoota keenya turtii waliin taasifnetti hedduu gammanneerra akkasumas Laki Bakka asitti haa baratu. Manni kun mudii kaasii ammallee irraa dubbadhu tottolchii maaliif fi irree dumbobbohaa waan jiraniif mana isaanii warri isaan hin booyan malee kenna sillaas kan malee fardi bafurii ta'uu danda'an beekamu tokkummaa. warri akka qabdanii hundi keessanuu yeroo keessan agartee alatti daddalintanii balleessitanii shamarreen dhuguu isiin gabbaatee nutiif dura ulfinaa miti akkana jechuun anniin deeggara jechuudha miti akka diinattis akka oromummaatti illee diinuma fedhe haa ta'u kan itti amannu wanni akkanaa kun feesisaa miti abbaa warraa fi kabajachuun wajjin jiraachuun waan gaarii dhimma yoo qabaattellee dhimma isiidhaa itti ibsuun bareedaadha ala keessa ammoo sagaggaanummaa deemuu hin deeggamu. warri godhe ammoo egaa balaa duriitti seenanii akka itti irraa bahan isaantu beeka bobbooyuu dhiisuu qabanii. Deeggaruu miti barra Rashiida nuti sin deeggarru. Adda Rashiida nuti deeggaruu miti garuu shamarri takka yoo dhiiraan maallalteetti yoo jette dhiirri dhiisuun ammoo hin danda'amu beekte rakkoon achi ta'e malee ofii isaantu barbaade malee namichi barbaadee giddeenii miti. Dhiirri illeen beeyta wannaa miti ulfina isaa kabajaa isaa eeggachuun feesisaadha. Dubartiin yoo isiin ammaalaltee miti ammaalalaa oolteewu ati namummaa kee kabajaa kee eenyummaa kee ulfeessitee eeggachuun sirra jira wanni qaama isii namaa gahaa waan hin jirreef jechuudha. Dubartiin achitti itti dheeyxatuun isaa wajji adabamuu qabdi moo hin qabdu ani gama kiyyatti isaan adabu isaaniin adabu. Shamarran adabamuu qaban warri jaarsa qaban tokkoffaa adabamuu qabanii. Akka ajaa'ibaa sanis ni wajjiniin jira maaliif seera baay'ee qabsanii isaan. seera baay'ee ilmaan isaa abbaa warra isaanii qaama isaanii kan silaa jaalachuu qaban akkanatti lafatti daddarbuudhaaf ani akka gaariitiin silaa adaba isaanii namicha kana ammoo waan itti dhufaniif adabbiin isaa na biratti xiqqoo wanni isa hidhuuf waan takka qofa hawaasa guutuu waliin tarammasee viidiyoo waraabuu kanumaaf hin isaa malee waan biraa Ati Rashiida akka nama tokkotti shamarran keenya namichi biyya nuu dhufuu qabaa jedhanii baay'ee asirraa dhaadannoo gaggeessan isaaniif dhaamsa maal dhaamsame? Sanaanis argeetiin jira suurallee kaaseetiin jira. Maal si fakkaata? Sun maal isinii ibsa akka dhiiraatitti akka mana keessan eeggachaa jirtanii nutillee silaa rakkoo kana qabnaa jaanii isinii matan malee shamarran Oromoo akkanan godhu. Garuu rakkoo qaban kana keessa dabarfatanii jechuudha. Ati gaa mirga dubartootaa falmuu barbaadde as keessatti cubbama warra dubbii balleesse jechuun dubartoonni akka qulqulluu waan ta'anitti waan ilaaluu yaaddedha. Mirga dubartootaa falmuuf waan qophii qabdudha. Kanaaf nuti akka keenyatti gaa maal ta'a kan jedhu. Sa'aatii dheeraa fudhannee dubbataa turre. Sa'aatii keetti garamittiin ani karaa dubartii dhugaadha mirga dubartootaa eeguun kiyyadhe akkuma jirutti tahee dubartootaan adaba malee silaa isan adabuun san eessatti lakkisa. Kan biraa biyya teenya keessatti iyyannoo isinitti himatu jiranii gurra banaa dhaggeeffadhaan jedhe. Akkami wanni san waan ati jettee hojii waliin faalleessu. Ayyee. Koy. Isaan kana micha dhibba afurii kana hawwani kenna jaartii lammaffaan fuudhaa dhumaa uf ajjeefna jedharre kana micha dhibba afur bira ga'ee hawwan. Amma tokkummaa mana cufuu waan barbaaduuf isa sirsiisuun fedhu yeroo dheeraa irra ture jala taa'ee mana ni banaa booda ogguun bane achitti hoottaadha. Goota koo jettu. Natti guddi. Goota kanaa Itoophiyaan dhufuu qaba. Abbaa warraa kee utuu hin ta'e siisa kana dadhabasa waan sana dalage caala jechuudha. Akkamitti goota jettan. Ati kaayyoo qabda jechuudha waan akkanaa dalaguuf. Not good. It is not good. Ha. Not good it is.
Sini galee itti dhiyeessi nootti guddi. Haadha baadheetti hin geessaa qo'ee haadha baadheetti geesse hin baa. Sini galee itti isinootti guddi. Shaa keenyatti bahee itti tolee qiyaamaan dhiyaateera. Shamarran maraateetti qiyaamaan dhiyaateera. Angiroo mawwana durba tokko wajjin sagaagalummaa tokko dalagee hin beeku. Hanga yoona durba tokko wajjin rafee hin beeku dogoggore. An amantiis baay'een kabaja. Baay'een eeggadha. Achi jedhimee ilaaluuf ilaalaati ilaa durba kee. An hanga yoonaatti durba tokko wajjin sagaagalummaa uuma jedhamu dalagee hin beeku. Sini galee sobiin lubbuu si waliin an dalagee moonso. Qaayi keessa jiru abjuudhaan du'aa jiru keessatti nama dhibba furfayyaa.